أكملتن ورمو خبولك كم بولتن خأولك كم أولتن فيا نجا تربانا كمي غيسة دبرستن نمو بكجرت نجين ربي براجراتو اللي خينا أولو ما في جدي ندبنو إنه قاعد دوغرو ونما دبسا يدو تجرا ربي رحمتها أقول وفي نوه وقوبنا قافلو بنجرو biyyatoo haadhatoo biyyatoo biyyee magarsituu je yaa biyyatoo gaarii biyya caaltuu je sirbe arra hiikkaa biyyummaatiitu badee hiikkaan biyyaani baddee ummata odoo laftisaa saamamu jirtu ummata odoo laftisaa fudhatamaa jirtu laftisaa alaabaa biyya ollaa irra dhaabbachaa jiru usee taa'ee akka waa tokkoon tahinitti laaluun arkaa jechuudha. beekan keetis hayyuun keetis sheekni keetis qeensin keetis lubni keetis abbaan gadaa keetis waa tokko jechaan jiran lafa oromiyaa tasaamamu jirtu ummanni warri hiikaa lafaa beeku lafa jechuun maal jechuudha warri beeku maal akka godhaa jiran laallee agarra jechuudha warra Falastiin kanaatu أنا دمي فلسطيني أنا بلد الفلسطين جاء أنا دمي فلسطيني أنا بلد الفلسطين دي خياس فلسطيني بيتتياس فلسطيني جاء ودو بالتخيس جرو جتشولا إنه تجرو خرم كديم الجرو والجرسيسان جرو مالك تهاجر والجرسيسان جرو أورومون I think نتي سرباف تججبو لا لفقيتو لا تججبو نمني نورا gootummaa sanii qabuun jiru garuu hoggaa ta lafee duydaa dhufte wal biran jirru waliis quban qabnu jechuudha lafee duydaa jechuun koo ilmi namaa yoo lafeen duydaa tun hin jiraanne deemuu hin danda'u ummanni tokkos yoo biyyan qabaanne jiraachuu hin danda'u baqataatee jiraata lafarra faca'ee jiraata biyyasaa keessatti uffatamee andarmaayintee namummaan irraa mulqamee oromummaa irraa gosa biraatti himateefaa haga jiruuf ni jiraata jechuudha maaliif biyya teenya irra jiraanne bara dheeraa garuu biyya teenya irra jiraanne bara dheeraadhaaf sirna kolonii warra habashaa kana warra arra habashaa yennuun kana jala gaafa kufne biyya teenya ruma turre garuu namummaa keenya mulqamne eenyummaa keenya aadaa teenya afaan keenya waa hedduu mulqamne garuu kun cufti ha dhufeen taphaan hin dhufne dhiigaa fi lubbuu hedduudhaan dhufe jechuudha eenyummaan oromoo kun arra bakka tana dhufe eenyummaan oromoo warra irra dhiichisu kanaan odoon ta'e warra lubbuu itti kannaniin dhufe jechuudha hayyoonni oromoo meeqaatu mana hidhaa dargii keessatti lilmeen ajjeefamee dhume meeqaa qorichaan ajjeefamee dhume meeqaa achi buutee dhabame daanduma kanarra deemaa dhufe jechuudha har'aatis hasamii gabbuu akka biraa hin jiru. haa ta'u ijoon dubbiitiyyaa waa'ee oromiyaa bahaa irra deemu jiru kan oromiyaa bahaa miidhagaa lolaa keessatti arra maaltu deemu jira lafa maqaa miidhagaadha miidhagni afaan oromooti miidhaga jechuun waan bareedu miidhagaa lolaa jechuun lolli lola miidhagni miidhaga akkamitti arra weerartuun kililii shanii naannawa san dhufte alaabaasii fannifachuu dandeessi hireen ummata oromootiif hegereen ummata oromoo bakka san jiru maal tahuu deema. waan kana jarri kun beekaa dandeettii yookaan humna aangoo akkasii qabaatanii onnee qabaatanii itti godhan hin qaban maaliif gaafa mootummaa ziyaad baarreetu hawaashii gatteenya gaafa jaan gaafa taankii fi baankii fi xayyaara balaluu fi addunyaarra gargaarsa meeqa qabanu hawaashii gad dhuunfachuu hin dandeenye jechuudha teenya jaanii abjootan garuu godhuu hin dandeenye akka itti bahaniis ni beekan arra garuu akkamitti naannaawni oromiyaa bahaa kun guutuun naannaaw kililii shan jala gala hoggaa jennu kana mootummaa naannaaw oromiyaatii godhaa jira kun waan asiifichi qabaniin qabu maaliif I think mootummaa naannaaw oromiyaatii fi mootummaa federaalaafis taanaan ummanni oromoonni baha oromiyaa kun isaaniif akka waan sodaa tokkottiin arka akkasiin laalanii jiraniisi sodaan isaanii kaka'ee laata seenaa qabsoo qawweetii wajji wal hidhateeti kaja'u maaliif hin ja'a kana naannawa sanitti namni akka malee dhumaa jira naannawa daangaa cinaasan kanarratti ilmi namaa jiraa oromticha fuudhanii fannisan ilma oromoo jiraa qabanii qaama saalaarraa muran lafa shorroysa namni dubbate hin jiru dirree dhawaa keessatti intala oromoo liyyuu haayilii naannawa saniitiin naannawa soomaaliitiin ulfa lakkuu garaa qabdu ajjeesan namni dubbate hin jiru because
lubbuun Oromoo vaaliyuun qabdu Oromoo maatar daazan maatar jechuudha. Oromoon bakka feete yoo dhumte Oromoon gatiin qabdu fudhate. Farda abbaan dikeen darbate ambiti dhagaan darbatti jedhan. Gaafa mootummaa warri jaa mootummaan cundurni lafa Oromoo gurguratu kun gaafa inni Oromoo fixu seenu warri ollaatis nuti yoo finni maaltu waan godhaa jansanumaatu mul'ata jechuudha. Kanaaf akkuma kaleessa ummanni Oromoo bakka jiru hagaraan gubatus hagaraan gammadus gabbehee irreecha sanirra dhiichisee Oromoo akkasii humneessee wali fide sanirratti naannawa daangaa Oromiyaa keessa ka jirus qeeroon Oromoo bakka jiru gurra kan nuufii qaba. Mootummaan daangaa Oromiyaa tokko protect godhaan jiru. Especially naannawa Oromiyaa baharratti karaa naannawa Soomaaliitiin genocide gaggeeffamu jira. Akkami genocide gaggeeffamu jettan ilma namaa tokko qaama saalaa isaa murtee kas goonaan hormaata nama sanii kuttee jechuudha. So namni san yoo ilmaan kudhan dhalchuu dandaate kurnan isaa sanachi galaafatte jechuudha lubbuun hafne. Arra diyyoo haayiliin naannawa Ogaadeen kililii shanii hoggaa seentee Oromoo takkana gootu nam tokko ka dubbatuun argu. Sheekottiin Oromoon dubbattu, qeensottiin Oromoon dubbattu, abbaan gadaan dubbatu guddu goo jechuudha isaaniif. Abbaan fedhe yoo dhume yoo isaan jiraatan dhimma hin qabanii jechuudha. Garuu waan biraat irratti hoggaa wanni biraa ta'u hakkam takka akka isaan finiinanii haasawanni agarra. Abbootii Oromootiif amantii fedha keessoo jiraate kabajaan qabaaf abbootii gadaatiifis kabajaan qaba. Garuu wanni isin ustanii akkanan laaltan tun booda akka maratti isin fudhachiisa jechuu barbaadeeti.